ifaan ifatti isheetti hime ilmi sun immoo jennaan maal maqaa isaa Yesuus jettee moggaafta. Maqaan isaa gaafa inni dhalaturaati kan mogga'eefidha jechuudha. Ammas Luqaas tokko boqonnaa 31 irratti maal jedhee kuno hin ulfooftaa jedheen kuno hin ulfooftaa kan silaa Maatiyos Wongeel dhiifa Maatiyos Wongeel boqonnaa tokko lakkoofsa 21 kan jalqaba sin dubbise amma Luqaas Wongeel boqonnaa tokko lakkoofsa 31 irratti maal jedha akkasuma ergamichi itti dhufee lakkoofsa 20 irraa kaane ergamichi isheetti mul'ate Waaqayyo gooftaan si wajjin jiraa'u nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe Mariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee maal jette kun maal jechuudha jettee of gaafatte yemmus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo bira ayyaana argatte tan sodaatiin jedhe Waaqayyo bira argatte ayyaana argatte kunoo hin ulfooftaa jedheen ilma sindeessaadheen allaqa hin ulfooftaa ilma sindeessaa maqaa isaa immoo Yesuus jedhee moggaasii jedheen maqaan isaa Yesuus jedhame moggaa kamtu inni ganaa dhalatu sun kan dhalatu Yesuus የሚባል አልነበረም እንቱሬ ጋፈ ዳለተ ገሩ ማል ጀተ ሞጋስታ ኢየሱስ ጀተ ሞጋስታኒ ጀደ ኤጋ ኢየሱስ ከን ጀደሙ ኩን ማልታናን ነማ አከቶ ማሉ ጀዳ ዮሐንስ ወንጌል ሙጫን ዳለተ ኩን ሙጫ ነማ ማሌ ከዋቃ ከንታኔ ዮሐንስ ወንጌል በቆና ሰደት ለቆፍ ሰዲቅ ደሚ ሰደት ረት ማል ጀደ ከናፍ ኢየሱስ ኢልማ ነማ ከነ ኤርገሙ ከእረቲ ኦል ፉተኒ ጀደ ኢልማ ነማ ጀደ ማሌ ኢልማ ዋቃው ፊን ጀነ ilma namaa kana bakka biraatti jechuu danda'a sanatti dhufna yeroo isaa eegganne maaliif akka jedhee jechuudha. Sanaaf ilma namaa kana gaafa muka irratti ol fuutan jedhee dubbatee jechuudha. Yohaannis Wongeel boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti ana dhugicha isa Waaqayyo biraa fidee dhufe ana nama akkasii na ajjeesu barbaadu jedhee warra Yahudotaatti ani namadha nama akkasii na ajjeesu barbaadu jedheen. Laal ifaan ifatti gilsiitti hime maal jedhe ana dhugaa isa Waaqa bira ani Waaqa isa dhugaa fidee dhufe son taane Waaqan dhugaa biraa fidee dhufe son taane ana dhugicha isa Waaqa biraa fidee dhufe Waaqa biraa dhugaa fidee dhufe nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu jedhee itti hime jechuudha. Nama akkasii na ajjeesuu barbaaddu jedhee ayyee achuma ani maal jedhe Waaqayyo inni tokkichi inni raab fidee dhufe isa kami jennaan Yohaannis Wongeel boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti maal jedhe Waaqayyo isa dhugaa isa tokkicha Iyesuus Kiristoos isaati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhee Waaqayyo inni biraa fidee dhufe sun eenyu Waaqayyo isa dhugaa ta'uu isaa dubbate. Waaqayyo inni dhugaa tokkichi isa inni ergaa biraa fidee dhufe Iyesuus Kiristoos immoo isa inni erge sana Iyesuus ergamee Waaqayyo dhugaa tokkicha sana biraa akka dhufe dubbatee hime jechuudha. Kabraa Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 44 irratti Iyesuus maal jedha Iyesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana arge sanatti amana malee anatti miti jedhe. Wanti isin amantan anatti amanaa jedhe kan Yohaannis 14:1 irratti dubbate anatti amanaa Waaqatti amanaa kan ni jedhe anatti amantan isa na ergetti amantu malee anatti miti kan amantanii jedhe bakka anatti amanuun keessan Waaqayyotti amantu malee anatti miti. Natti amanaa gaafa isin jedhu anaan na amantu anaan Waaqa na godhattu osoo hin taane natti amanaa jechuun isa na ergetti amantu malee anatti miti jedhee dubbate jechuudha. Kabraa itti aansee maal jedhee Maatiyos Wongeel boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti ergamummaan isaayyuu ergamummaa akkasuma naannoo tokko saba tokko ta'uu isaa maal jedhee akkana jedha. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaa irraa goranii mana Israa'elii badanii duwwaadhaaf sanuu warra badan qofaaf ergame malee hunda isaaniif hin ergamne. Warra karaa irraa badaniif ergame warra karaa irraa turaniif hin ergamne warra mana Israa'elii badanii duwwaadha warra bade duwwaadha mana sana warra bade duwwaaf ergame malee warra kaaniif warra nagaa warra karaa sirriirra jiruuf hin ergamne. Karaa sirriirra jiru taanaa warri karaa sirriirra jiran eenyu warri badanii hoo eenyu. Kanaaf warra badan qofaaf jara deebisuudhaaf Iyesuus ergame jechuudha. Jara sana deebisuuf kan inni ergame. Egaa Iyesuus Kiristoos kun ergamaan kun nabiyyiin kun ilmi namaa kun yookaan immoo nama kan ofiin jedhe kun kan akkamiiti jennaani namni kun Maatiyos Wongeel boqonnaa 26 lakkoofsa 39 irratti maal jedhe innumti kunuu Waaqa isa sila tokkicha jedhe sanaaf isaaf hin ergamee dhufe jedheef isaaf akka sagadu gilxii nutti hime jechuudha. Maal jedhe xinnoo ishii irraa hiqee yeroo lubbuun itti mi'oofte sana jechuudha ajjeesuudhaan ajjeesuu kaana dhane yeroo itti lubbuun mi'oofte maal jedhe xinnoo ishii irraa hiqee adda isaatiin gombifamee yaa abbaa koo hin danda'ama yoo ta'e xoofoon dhiphinaa kun ana irra haa darbuu jedheen. Waaqayyo qaba waan ta'eef Waaqayyo qabu sanaaf maal jedhe xoofoon dhiphinaa kun narra haa darbuu jedheeniiti maal jedhe kadhate jechuudha. Eenyuun kadhate Waaqayyo tokkicha sana jechuudha. Tokkicha sana kadhate. Yohaannis Wongeel boqonnaa 11 lakkoofsa 41 irratti maal jedhe kana booddee isaan dhagicha awwaalicha fuudhanii Yesuus garuu ol ilaale yaa abbaa naaf dhaga'uu keetiif sin galateeffadhaa jedheeni abbaa sana galateeffate jechuudha. Maaliif jennaan karaa isaan daachina nagalaa darganya ayinchaalanii inda sammaa fardaalo firdeem qinno waan jedheef boqonnaa 30 lakkoofsa 5 irratti Yohaannis irratti ofii kooti waa gochuu danda'u waan ta'eef waan godhu kana waan ergame sanaaf raajii gaafa hojjetu abbaa isaa kadhatee yeroo inni karaa isaa deebisuuf galatoome jedheeniiti kan inni godhe jechuudha.
Itti aansee Maatiyos Wangeelaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti maal godhe egaa yommuu kadhatan yaa isa waaqa irra jiru yaa isa waaqa irra jirtu abbaa keenya maqaan kee qulqullaa'e qulqulluu ta'e haa eegamu jedhaa kadhadhaadhaan Yesuus Kiristoos warra namootaan gaafa jedhu ofiisa akkuma inni waaqa kadhataa ture ammallee maal jedhani yaa abbaa keenya isa waaqa irra jirtu jedhaati kadhadhaayyuu maqaan kee qulqulluu ta'e haa eegamu jedhaati kadhadhaa jedhe ofiisa nabiyyiidha namadha nama ta'ee nabiyyii ta'e qofan dhiisne deebi'ee maal godhe rabbiin kadhate rabbi kadhatee dhiisne isaan kadhadhe sana kadhadhaa jechuudhaan jara ajaje jechuudha. I think miniitiin kiyya dhumee jira. Thank you. Go ahead, itti fufi. Daqiiqaa 3 qabda, 4 qabda, sakandii. Hin dhumne harkaan itti buute moo? Goel ishee. Hin dhumne? Moo dhumeera? Dhumeera? Ati fitatte qarammaa sakandii 5 qabdaaf itti fufi hin jedhe. Daqiiqaa 8 naan hin jedheesh galatoon. Asi daqiiqaa baasii fi qabi ani hin qabu sin jedheera sila ofii kee qabadhu. Ofii kee qabadhu. An daqiiqaan qabodheera. Okay. Haa ta'u lamas yoo akkasii hin qabaayyuu. Sila.